namni garuu waan biraa naasofne waan biraa naasofne jechuun kan jenne jette yoo taate waliin deemtaa yoo isin taane biraa gortaan isi maalidha wanni biraa waliin isin ga'u isin bakka maqaa kiyya kan kaasne asirratti maaliif ani dhaqee nama wajjin dubbadhamoo laayifeer taa'ee nama wajjin maaliif na arrabsite asirratti maal jettee si arrabsite maqaa kee ana ofii kiyyaa dhagee bara ana ofii kiyya waan dhagee faasoo jira miti ati maaliif maaltu Daraartuu guyyaa. maal taaree maal taate namni maqaa keessi hin jiru Allah sababa dhiisaa. dhageessee afaan fayyada buusin Mee daraartuu guyyaa. Lubbiyee ilalaali kaanii nama biraa hojii haasoo fi miti kan seene sii galee maqaa kiyyaa har'arraa hin kaasin isa hojii achi dhimma fitadhu malee daraartuun maali liqqiisiin maali si jettee kaasuu dhufeera. Maqaa kan keessan dhufne erga gaafa tiyyoo liifirratti maqaa keenya deemaa jetti habiitti namni maqaa kan geddaa jee maqaa kan gedhee wanti si jammaa Alas bakka daraartu maqaan kan geddaa jedhee ka'ee jiru yoo dhaabbadhatte dhaabbadhu. ajaa'iba qabdi yoo dhimma biraa qabaate malee namni maqaa kan fedhe jiru afaan keenya dhageenyaan nagaa Dhaabbatti tana booda sitti hin dubbatu. Alas daraartu yoo didde ammoo jechuudha fatii harka kiyya keessa jira. Ati amma raqam waa hediidha raqametiin hin dhufuu nafu ni kabaabbar. Haa jiraatu kasanii dhangalchuu bar kasanii dhangalchuu waan dhimmi qabu maqammaan kiyya kan kaafne asirratti daraartuun maali si minaamin jettee Daraartu yoo isaatti dhimma daraartu bakka yoo ka qaanfatu ta'e laal maqaa keessi qaanfachuu irratti yoo ka qaanfatu ta'e deebsi waan feete godhi kalaas ammarraa jechuun maalidha kan Saayidii biraan dubbatiin ammaa saayidii biraan wanni asii fide jiru wanni asii fide hin jiru waan asii fide amma si hime ati maali jaalallee tiyyaami obboleettii tiyyaami isheen waan san irra darbe waan feete sinaa jettu keessaan dubbadhu asirra maal kiyyan kaasin wanni isii waa'ee kan kee kaasu hin jiru wanni isii waa'ee keessaa illee wanta ani si dubbadhuuf hin jiru ani itti himu jira dhimma qabdu dhimma bakkee biraatti keessaan ittiin ture asirra waa'ee kan kee haasoftee hin beektu mucayyoon keessaan nuumaa walitti hin qabnu si galee maal jettee badaa kee dubbatte mee naayim maal jettee badaa kee dubbatte Fatisha, please. Sino gadda dhiisi dhaabimee akkasi. Salaamu alaikum. Warra jalees ta'uu keessan. Waalaikum salaam. Ummata subhaanuu fooloo gannuu qabaamee addumaa eegan argitan Baga naga jiraatan akka fayyaa keessanii. Mee akka kiyyatti jechuudha otoo Duraa jenna. inni mul'atu dinneerra fooloo kan qabaamee Kana qabbaneessuuf yaala amma. Maaliif wanti kun gaarummaadhaan dhufee dhumarra gara biraatti deema waan ta'eef kanaaf dubbii kana gabaabsaati. gabaabsi amma asirraa naannoo arafaatti kiyya yoo asirraa baate asirraa bayi yoo asirraa hin bahu jette asirra teettee waan feetaa osoo hin dandeette amma sa'aatii kana asirraa bayi amma sa'aatii Fatisha daqiiqaa shanii kana keessa asirraa bayi laayibii kanarra daraatiin jedhaa jiru yoo daqiiqaa Okay, dareen baatee kalaas gaariidha iyyuu. Anillee simaanii bayi jechuu ni barbaada. dhufa ajandaa sanii deebi'aa gara waan biraa. Tokko dhugaadha. Tokko immoo hin dhagama miti. Inni dhagama Dr. Ifnaan santu keessa kiyya jira waan ta'eef jechuudha. Yoo isheen mucaa faana walitti mufattee buute deemanii arrabsanii jechuudha. Maaliif barbaachisa mucayyoo tana hanuma homaa hin goone anuma kaleecha biyya san keessa teessee rakkachaa turte san guyyaa gaaf tokko eessa oolte eessa bulte jettanii ni gastiirra galtanii gaafattanii beektanii hin beektan. Kanaafuu amma immoo silaa dhufte iddoo kana geessa iddoo gaarii kana geessa obbolaawwan keenya kun wal gargaaraniiti waan gaarii shidha raawwatanii silaa isin seentanii jajjabeessuu qabdan yoo bitachuun irra isinitti toluu baate gorsaan bira dhaabbattanii hiriyoota keessanii dirree mucayyoo tanarraa waan akkana irraa fayyadamaa jettanii mucayyoo tanaafillee haamilee ishii cimsuu qabdu jennaan isin dhugaa rabbii fu'an miqqanyaa ufuma keenyaa walitti taanee ufuma keenyaa wal caccabsaa jirra malee diinni biraa alaa nutti dhufeetii miti jechuudha. Piliis irraa dhaabbadha. Mee yoo mucayyoo tanaa dirree aarii qabaattan Fataashoo fi Maariyaamiin ilaalatii irraa dhaabbadhaa dhugaa rabbii adiraa oromummaa walitti qabnu tanaa jechuudha. Dhugaa rabbii ijoollee oromoo irraa dhaabbadhaa. Nama biraa miti kan dhufe as dala oru ijoolleedhuma oromooti irraa dhaabbadhaa adiraa rabbi keechanii adiraa waaqatti bultanii dhugaa rabbiin bakka waa biraa isin jechuu hin danda'u. Bakka waaqa fi rabbiin alatti hin beeknu hin jiru mitira isuma sodaadhatii irraa dhaabbadhaa bakka. Seentanii waan hin taane itti legena. Wabi ani irraa bahuudha yeroo tokko dhiifama. Yala bakkanatti waan hin taane nama hin deeggaru. Oromoo irraa dhaabadha keessan kana xiqqishu an akka kiyyattiin saalfadha. Miknaatum daa'imaa miti umuriin isii 18 olii kana waan Oromoo irraa kadhattan anaasoo tokko tokko kan nama wajjin faallaadha natti hin tolu. Maaliif jettanii nama daa'ima xiqqishu irraa Oromoo kadhatan malee nama umuriin isaa uf danda'e uf eeggannoo kan irraa Oromoo kadhachuun kun sheemiidha. Ani gabaabatti akka kiyyatti yoo ta'e wanti ani yaadu jadi kun sadii keessan dubbadhaa ifaa jallee biraa qabdanii hanga nama tokkootitti illee isin bira jirti
Oromoo irraa kadhachuu dhiisati Oromoon harma nu hoosiftu yookaan immoo qixxaa bittee manatti fidaafii hin jirtu. Haasaa tokko yoo haasoftan miira keessan galinaa rabbi illee waan nama qabdaniif hin jirtu ani si fuudhaa koottu naa bahi si jaaladha jechuu ni danda'a isiin daa'imaa miti gara laafuu naa ta'a moo naan ta'u duraan dursitee sammuu fi gaafachuu qabdi. Meeramaan 200 sii kafalti an 200 sii kafala yoo an jedheen gara laafuun kun sababiin inni 200 naa kafaluuf maali jettee haatiif gaafachuu qabdi daa'imaa miti harmuudhaan jirtu. Xiqqishuu siyaatiif haate illee bakka kanatti naan taane dhugaa isinitti himaan. Kanaaf Fatishaa Abdii Meeram teessisaa dhugaa jirtutti hima. Namni yoo sossobani keessa tara. Sossobbiin hin barbaachisu illee akkatti ol fuutanii isiin takkitti hin rakkanne isiin rasuulli kennaa rakkatee jira. Dubartii keessaa isiin takkitti hin rakkanne dubartii rakkate baay'eetu jira. So teessisaa obboleettii teena nu akka Oromootitti akka namaatitti akka muslimaatitti si gargaarree sadiininuu si gargaarree nama yoo jennu amantii kiristaana musliima illee keessatti qabata amantii kamuu qabata namni nama ta'ee jechuudha. So biyya kana keessa jireenya akkana haala kanaan teettee Meeramiin bira dalaydaa. Yoo isin hin dalaga jette torbeenuu gaara torbee takkaaf laalu hin dalaguu jetti. Fuudhanii mana madaamaa bakka faaxadhan itti gubattu kan ol kaanii agarsiisan. Naan ta'uu jetti. Kun dinnaan iniin gara biyya geessan. Keessattuu dhiifama irraa ta'a dubartiin sossobbii bira geennaniin dhiirsa hiitee deemti. Meeramaan kun as jirti baatii 5 fi 6 har'aa dura nama rakkatee afaan ofiitti natti bu'aa turtan kijibni natti hin tolu fakkeessan isin namni isin jajullee firri jetta kun ummanni dhiifama irraa natti hin tolu an akka namaati miti. Meeram baatii 5 fi 6 dura rakkattee nama birrii keenyaa guura birrii dhabnaan iniin Oromoon na bira dhaabadhaatii na gargaaraa na kaasaa hin dalagadhaattee kun haati afaan ofiitti nu gaafataa turte. Gargaaruu hin dandeenye rabbi si haa gargaaruu deemi bobba'ii riskii rabbi bira barbaadadhu jedheen. Guyyaa sanirraa deebitee chaatiin itti qabdee Meeram. Har'aa aayidii ofii dalaysiifattee suuqa ofii banattee kunoo nama akka isiin qarqaartuuf isii kadhataa jirra. Silezii ani gabaabatti amma afaan mi'aawun na biratti gaarii miti. Tokkoffaa mee namna gaftanii ammallee fooloo hin goone fi intaluma tanaafuu fooloo godha. 29 waa guutuuf himee dhara dhiisati uummata miqqanya warra jirtan jechuun oduu namaa dhageeffattanii dhugaa dhiisaa 29 ol guutaaf. Kaisii kanumaa cufa. Obboleessi Fatishaa ani Fatimee beelillee hin beeynu miidiyaa irratti ol beeyna malee siif abditti qofa dubbataa jiran mani. Meeramii bilbilallee haasa'uu hin danda'anii abdilleen si bira jira waan ta'eef silachuu tokkuma. Itti ifaajjanii hanga ilmi namaa nama bira dhaabbatu bira dhaabbattanii isinillee haadha qabdanii obboleettillee qabdanii haadha manallee qabdan yoo abdilleen haadha manaa dhabe jaalallee hin qaban fakkaatanillee. Dubartiin yeroo kabajanii fi yeroo itti jabeessan as jala jiraattee dhageettan haa dhageeffattu. Okay? Yeroo ati sossobattee amalaan qabachuu barbaaddu fi yeroo ati kaballaa itti martu yeroo kamira seeran si dhageeffatti isin hin beektan dhiiraa sillachuu. Meeramiin bilbilaa fi itti man dhugaa jirtu. Gorsitanii loltaniini isin diddii miti. Kalaas amma booda rabbi si haa gargaaru jedhaan. Haa rakkattee argi tokko ijoolleen biroo rakkatteetti. Kana booda intala dubartii intala maariyyoo jettanii warra jala deemtanii hojii boottan akka isiin hin dalaniif warri shira xaxaa jirtan warra gastii warra dakanaa. Naa ta'eera dubbiin kee beektaa haasofni kee naa ta'eera booddee immoo beekee as biratti meen poointiin ati jette kanuma arreefu siin jedhe tokko sii galee nama tokko beektaa karaa inni mallaqa ittiin durattuu dubbadhee jira mallaqa 500 kiisaa baastee kennuu irra 500 san kara ittiin argatu yoo itti agarsiiste hoo qalbii qabaateen dalagata deemee 500 san akka itti fidu ofii isaatii beekuudha qaba sii galee kana jechaan yaani yoo ofiin beektee ka dalagattu ta'e adabattee dalagaa ofii ni dalagatti yoo hin dalaganne jettee namaa dhagahaa ekelee jala deemaa ekelee akkana na godhaa kaan ol kaasaa kaan gabbuusaa ka jettu ta'e filannoon kan isheeti sii galee boru anis amma Mariyamis anis walga'uun kenna bareeda because Oromoo tana jalaan bahan maqaa kan kee kaasuun akkana godhee akkana ta'e akkana gootee akkas taate waan jedhu jalaa ifa galuudhaaf badiin isii yoo jiraate waan akkana mucayyoo of qajeelchi ijoollee kanneen irraa hafi dalagaa kan kee dalagadhu dalagaa kan kee yoo hin dalagattu ta'e utubaan haga dhiiban qaba haga dhiisan qaba waan si baasu ofii keetii laallatta kanuma anillee kanarraa akka bahu barbaadu sii galee akka obboleessa tokkootti akka nama obboleettii qabuutti akka dhiira tokkootti helpiin ani isiidhaaf godhe rabbi irratti na gargaaree kanuma Maariyamillee wanni isiin akka obboleettiitti gooteef
kanuma nu hundinuu kana waan ta'eef akkasiin jijjiiramtu feena waan ta'eef yoo jijjiirama barbaadde ofii jijjiiramti yoo jijjiirama hin barbaanne jettee warra ekelee kaleessa maraattu jinni jedhaa turaniin san faana deemtee karaa irraa maqxii jecha wanni biraan jiru. Akka biroo thank you galatoom meeram nama biroo dhiisi oduu nama biroo dhiisi anis gabbu'aa Fatisaan kabeetu abdiin kabeetu dubbisi waliin mari'adhaa inta yaafi kana hindidaa Dubaay badho kana mijannan inin qurxii itti maatii qaxxi godhaa biyyatti adeebitu warri biyyaa waan godhaa godhu kalaas jara sadii malee wala warra gastii wala warra ni dhiisi jara lamaan dubbisi wajjin mari'adhaa muraatti kenna kabajni dubartii akkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. خلاص إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص جرّ دبّت دامي. Mariam idea waan biraa akkuma inni jedhee nurraa wanni fuudhanii already laman kaleessa gaafa rakkattee gaafa gargaaraa turre namni nu bira dhaabate hin jiru sa walala. Ammallee yoo bakka kalaas ofii keetii viizaa kan kee mallaqa keetiin kishaa baaste anillee waan achi kaasee achiin gahu ofii kiyyaa waan kana kan goone isa namni nu gargaaree jira hadda wanni afaaniin nu gargaaraniif hin jiru ideyaan namarraallee fuunu hin jiru siigalee yoo qajeeltee ni dalagadhaa jette ta'e jettee namaa dhiistee haasawa maalitiyyaa hikmaatiyyaa jinnitiyyaa jettu dhiistee onlaayinii ragatteetti seeraan ni dalagatti yoo lakkinaan ta'u haasaa dalagachuun naan ta'u jette filannoo ofiin ni murteeffatti siigalee kana waan ta'eef atillee maqaan kee akka tuqamu barbaadu lubbii eessillee maqaan ila Fatima sifaate yaani mucayyoon tunarra dhufte yaani gana mas'uulummaa waggaa lamaati namni kun fuuldura wajjin deemuu barbaada yaani kanuma keessatti jechuudha yaani seerumaan haaluma gaariin osoo waliin deemanii irra gaariidha anillee kan jechaa jiru akkuma isiin dalagattee akkuma isiin jijjiiramtee akkuma isiin jechuudha bira dabartee maatii ofiillee akka gaarii gargaartee akka gaarii jijjiirtu barbaada malee jechuudha rakkinna isiitiin afaan lama Fatisha assalamu alaikum martinu Fatisha yeroo hedduu si arguuf yaalii godhee sin argine asumaan salaama kiyya deebisi wanni ati dalaydee fi gochi ati dalaydes baay'ee tokko nu boonse mucayyoon tunillee bakka sanii baatee bakka awwalaa sanii baatee har'a as gahuunillee baay'ee nu boonse garuu dhiifama wajjiin osoo dubbiin kun osoo keessaan ta'e nama kanarratti osoo ta'in keessaan ta'uun maali beektaa boru maqaan akkana siin jedhanii beektaa oromoo matanatu Fatishaa kiyya na baasita dubbiif gara dhoorganii baa dhoorganii Fatishaa dhiifama wajji dubbii baan dhoorganii gala dhoorganii yeroo takka keessaan laaltanii yeroo lama keessaan laaltanii yeroo sadaffaa immoo waan jiru ni gootanii ani immoo na boonse jechi keessan hundi na boonse mucayyoon tun bakka dhuftee hin beeyti akka itti dhuftellee hin beeyti bakka dhuftellee hin beeyti gizee ammaa gizee namatti himanii miti gizee immoo ajandaatii miti